السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين خياكم جرتن أرس فيديو بروك أبد إلي هاده نياتا جولي نياتا دائما سان قبسنا إتلي هادا أرانتنا نياتا دائما خانين قبسه فولوكو ميلا فولوكو يجودا سانين قبسه دائما دافقا إتو دوادا nyaata mi'aawaa nyaata ajaa'ibaa daa'imni jaalatee nyaatu jechuudha. Timaantiin, qullubbii, shunkurtii fi foon lukkuudha. Ammas waliin naqee jechuudha. Waliin akaawee asittis kunoo kaaroot, atara, dinnichaa fi mixaaxis amma kana jechuudha. Nyaata mi'aawaa daa'imni jaalatee nyaatu hundinuu viitaamina mataa isaa qaba jechuudha. Foon lukkuutis foon harkaa breast chicken kana foon harkaa sanirra foon miilaa kanaatu irra mi'aawaa. So qajeellee waliin bilcheessine yeroo bilchaatee ni daa'inaaf jechuudha. Bishaan itti naqee akkuma marakatti qajeelee akka waliin bilchaatee qajeelee walitti bilchaatee akka yaa'utti jechuudha. Akkanatti bilchaatee foon already qajeelee bilchaatee waan jiru jecha foon irraa hakaasnaa jechuudha lafeerraa. Nyaata daa'imaa waan ta'e jechaaf harkaadhaa waan inni irraa kaasu jechaaf gilaabsii kaa'adhe jechuudha. Qajeelee irraa mummureetiin lafee isarraa baasee akkasitti walitti idaanee daa'inaa jechuudha. Kanaatu teestii irra qaba miila foon lukkuu harka sanirra jechuudha. Chicken breast irra kanaatu irra mi'aawaa. Kana irra jaalatan daa'imni. So akkana kanas waliin bilcheessine daakuu dandeenyaaf jechuudha nyaata daa'imaa qulqulluu. Bifa kanaan qopheessaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik godhaa, sheerii fi sabskiraayib akkasumatti viidiyoo birootiin amma wal arginu nagaatti.